Egaa gilaavii yeroo fayyadamnu wantoota fayyadamuu qabnu adda baasnee beekuu danda'utu qaba jira. Guyyaa guutuu gilaavii tokkoon hojjechaa ooluun sirrii miti. Akkasumas immoo lafa gilaavii itti fayyadamnu adda baasnee beekuun barbaachisaadha jechuudha. Egaa namoonni gilaavii fayyadamuu qaban mana yaalaa keessatti akkasumas immoo namoota dhukkubsatan namoota mana keessatti yaalan yoo ta'an irra filatamaa ta'a jechuudha. Egaa mana yaalaa keessatti warri fayyadaman akka itti fayyadaman ni beeku. Mana keessatti garuu yoo ni fayyadamna ta'e gilaaviin kun disposable gilaavii yookaan waan tokko qofaaf faayidaa tokko qofaaf oola jechuudha. Kanaaf akka itti kaa'atan qaba, akka itti ofirraa baasanis ni qaba jechuudha. Egaa namoota ni yaallataanaan mana keessatti kan nun kaa'achuu qabnu gilaaviin kun karaa harka quba isa guddaa ni qaba, karaa quba ishee xiqqoo qaba. Kanaaf lamaansaa adda baasnee beekuun nurra jira jechuudha. Utuu hin tuqin dura harka keenya karaa quba isa guddaa lafanni jiru adda baasnee gashuu kun sirriitti galeera jechuudha. Kana gaafa gashinu immoo isa kana utuu hin tuqin karaa qubaa sana adda baasuudhaan gashuu achi booddee nama sana gaafa gargaarree baasuu akkaataa nuti itti qabnu dhagna keenya tuquun qabu fuunee gara fuula keenyaa gara afaan keenyaa akkasumas wantoota itti fayyadamnu waan akka moobaayilaa, laaptooppii, iskiriiptoo, peennaa keenya teebilii yookaan immoo barcuma keenya tuttuquu hin qabnu jechuudha. Kanaaf ergi itti fayyadamne booddee akkaataa nuti itti baasnu inni jalqabaa alasaa akkasitti qabuudhaan akkasitti baasna. Isa jalqabaa karaa alasaa tuqnee sababiinsaa harka keenyaan kaa'annee jirra waan ta'eef, inni lammaffaa garuu harka keenya waan ta'eef karaa keessa isaa qabuudhaan akkasitti ergi baasnee booddee qaama keenyatti utuu hin bu'in inni nama qabaa jiru sila harka koo karaa keessaa sababii ta'eef kana lafa qadaaddii qabutti. Ergaa kana kan isiniif dabarse Waldaa Hakiimota Oromiyaa, Biiroo Eegumsa Fayyaa Oromiyaa, Dream Health PLC, Onesmos Nasib Production.